jaalala kan qabdu simannaa dhugaa kan simattu gaariin akka kee eenyu. Iyyesuus har'a maal jedha? Duwwaa kee nan guuta siin jedha. Duwwaa namaa guutuun kan Yesuusidha. Qaawwa namaa cuqqaaluun kan Yesuusidha. Waan namatti hir'ate karaa isaa namaa dhaabachuun kan Yesuusidha. Warra isa dhaga'aniif, warra isatti amanataniif, warra sagalee isaa dhaga'an, sagalee Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:7 irratti barraa'ee jiru akkas jedha sagaleen kun. Yesuus yommus jaraan bishaan gaanota kanatti guutaa jedhe. Gaanonni kun duwwaadha. Itti guutaa jedhe Yesuus. Isin bishaan itti guutaa, ani daadhiin itti guutaa jedhe Yesuus. Isin bishaan itti naqaa, ani immoo bishaan bushaa'aa kanan geeddaraa jedhe Yesuus. Galgala kana Yesuus Kiristoosiin dhaga'i. Waan inni siin jedhu dhaga'i. Waan inni sitti dubbatu dhaga'i. Ergaa guddaa tokkotu galgala kana gara kee dhufaa jira. Ergaan kun Yesuus biraati. Na dhaga'i, duwwaa keen guutaa jedha Yesuus. Gaanotni kun gaanota gurguddaadha. Garuu amma Yesuus sagalee dubbatutti duwwaa turani. Bishaan itti guutaa jedhe dura guutameen jiru. Gaanonni kun liitirii 80 hamma 120tti nyaatu tokkoon isaanii. Garuu duwwaadha. Haalli keessa jirtu rakkisaa ta'uu danda'a nama nana. Haalli keessa jirtu barana abdii kutachiisaa fakkaachuu danda'a nama nana. Garuu waa tokkoon sitti hima. Yesuus duwwaa kana nan guuteedha. Ati waan dandeessutti guuti. Ani bifan itti godhaa'edha. Sagalee kana irratti gaafa ilaallu waa'ee bishaanii hundumti keenya iyyuu beenna. Bishaan bifan qabu. Bishaan dhamdhaman qabu. Namootatu yeroo tokko bishaan kun soogidda jedha. Yookaan immoo waan garaagaraa waanuma hin mi'aa jedhanii yaadanitti bishaan kun akkas jedha malee bishaan dhamdhaman qabu. Bishaan jedhu yeroo tokko immoo jireenya bishaan jedhu. Jireenya bishaan duwwaa ta'e. Jireenya hiika hin qabne, jireenya bushaa'aa kana Iyyesuus Kiristoos barana hin geeddara. Barana manni kee hin geeddarama. Barana jireenyi kee hin geeddarama. Barana karoorri kee hin geeddarama. Barana waan ati nan hojjedha jette miti isa Yesuus hojjetutu hojjetama. Barana waan ati karoorfatteef kaayyeeffatte miti. Barana isa Yesuus karoorseef kaayyeessitu hojjetama. Maqaa gooftaa Yesuusiin galgala kana sagalee tokko Waaqayyo sitti dubbachaa jira. Waan Yesuus siin jedhe dhaga'i. Yeroo tokko wanta Yesuus dubbatu fudhachuun nama rakkisa. Waan inni dubbatu sammuu namaa ishee xiqqoo kanaan kan hubatamu miti. Iddoo baay'eetti wanta inni dubbate kanaaf warra barsiisota macaafaatiin iyyuu fudhatamuu kan inni diduuf ulfaataadha. Waan hubachuudhaaf namaaf hin danda'amnedha. Garuu Yesuustu jedhe sababa ta'eef hin ta'a. Kan nama ajaa'ibu daadhiin waynii bishaaniin hin naqamu, bishaanii wajjin walitti hin bu'u. Daadhiin waynii, ijji waynii erga funaanamee booddee iddoo itti dhiitamutti yookaan immoo iddoo itti cuunfamutti hin cuunfama malee bishaantu itti naqamee bulbulama miti. Nama ajaa'iba!
bishaan yoo wayni daadhii wayniitti yookaan cuunfaa wayniitti yoo naqani amala daadhummaa isaatii sanaa geeddara. Kanaafiyyuu daadhiin waynii yeroo cuunfamu daadhii ta'uudhaaf seera mataa isaatii qaba. Bishaan ittiin namu isa kan Yesuus waliin makanes miti. Waanuma biyya isaa hin jirre, waanuma hin fakkaanne, waanuma ta'ee hin beekne tokkotu ta'e. Yesuusin dhaga'i. Utuu akka saayinsii daadhii waynii tolchuutti Yesuus isa hordofe ta'e namoonni baay'een warri ogummaa isaa qaban lakkii ittiin jedhu turani. Iyyesuus waan kan biraan haasofne sattiin of qulqulleessitan sirna wal of qulqulleessuuf qodaa keessan qulqulleessuu isa bishaanitti guutattanii ittiin isa keessaa budduufattanii itti raawwattan sanatti bishaan guutaa jedhe Yesuus. Waan inni hojjetaa jiru nama tokkoof hin galle. Namoonni warri kaan immoo hin beekan iyyuu turani. Iyyesuus daadhii ta'an jenne. Waa xinnoo jala buusaan jenne. Waan kan biraan haasofne bishaanumatti guutaa jedhe. Maaloo galgala kana jaalala gooftaatiin waan tokkon si kadhadha nama nana. Waan Yesuus siin jedhe godhe. Yesuus baradhu siin jedhe taanaan baradhu sammuun koo cufamaadhaan jedhin. Hin danda'u hin jedhin. Nama na bukkee dhaabatu hin qabu hin jedhin. Yesuus hojjedhu waan inni siin jedhe. Ati immoo herrega mataa keetiitiin buustee baasuutti hin rakkatin. Yesuus kee akkas siin jedha. Waanan jedhe dhaga'i malee, waanan sitti dubbadhu dhaga'i malee, hin milkoofta siin jedha Yesuus. Iyyesuus bishaan gaanota kanatti guutaa jedha. Jara kana waan nu irraa hubannu namoota abboomamanidha, namoota gaaffii gaafatan miti. Guutaa jennaan gaanota sanatti bishaan guutanidha. Waan abbooman raawwatan. Waan Yesuus jedhe godhi. Waan Yesuus dubbate godhi. Waan Yesuus harrayyuu siin jedhu godhi. Hin danda'ama nama nana. Hin danda'ama. Maqaa Yesuusiin hin danda'ama. Kiisii isaa keessaa namichi kun waan qabu. Daadhiin immoo har'a ka'amee har'a naqamu. Ammatuu keessummoonni jiranii amma furmaanni hin jiru. Bakka Yesuus jiru garuu furmaata jira. Furmaanni siif jira. Barana hin milkooftaa. Waan Yesuus jedhee dhaga'i. Nama dinqa. Buusaa namichuma isa cidha kana geggeessutti geessaa jedhe Yesuus. Maaliif waan mana sanatti keessatti ta'u itti gaafatamaan isa saba ta'eef inni duraan dursee arguu qaba. Itti geessaa jedhe. Namoonni kunis buusanii geessani. Lakkoofsa salgaffaarra dhaxxanii gaafa laaltan bishaan isa daadhii ta'e jedha. Bishaantu daadhii ta'e bara sana. Bara kanas bushaa'aatu sii mi'aa. Waan nama harkatti gatii dhabetu, waan baay'ota harkatti gatii dhabetu, waan akka namaatti atillee kun kallattiin qabu, bifan qabu, dhamdhaman qabu, foolii hin qabu, waan ati jettetu barana waanuma Yesuus dubbateef, waanuma Yesuus godhisiin jedhee ati immoo gooteef barana dinqiitu ta'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Bishaan isa daadhii ta'e itti geessanidha. Oo Yesuus bara baraan jiraataadha. Namichi immoo hin mi'eeffatedha. Lakkoofsa salgaffaa gaafa dhaxxanii ilaaltan. Hin mi'eeffate, hin ilaale jedha. Waan Yesuus hojjete hin mi'aa jara keenya. Waan Yesuus mana kee irratti hojjetu sii mi'aa kana booddee.
Waan Iyyesuus biizinasii kee keessatti hojjetu sii mi'aa kana booddee. Waan Iyyesuus bara kee irratti hojjete sii mi'aa kana booddee. Hin mi'oofta. Mana mi'aawu keessa jiraatta. Waamicha mi'aa waamamta. Namootatti waammatte waan mi'aawu mana kee keessaa nyaatanii dhugu. Harka kee irraa waan mi'aawu nyaatanii dhugu. Maqaadhuma gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin har'a inni kun immoo siif ta'a. Iyyesuus bara baraan gooftaadha. Egaan akkaataa kanatti isa nu gargaare Waaqayyoon guddifnee galateeffanna. Waaqayyo sagalee kanaa akkatti jiraannu nu haa gargaaru. Eebbi kun isiniif haa ta'u. Eebbi kun mana keessaniif haa ta'u. Eebbi kun jireenya keessaniif haa ta'u. Ani nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyo cubbuu isaa dhiiseef. Nama Waaqayyo mana isaa keessatti saba koo tajaajili jedhee na waame tajaajilaa saba Waaqayyooti. Aboo mucummaa naaf kennameen galgala kana sin eebbisa. Ati immoo ameen jedhi. Bushaan kee mi'aatti geeddaramu. Cabni kee fayyaatti geeddaramu. Dukkanni kee ifatti geeddaramu. Hinjiruun kee galgala kana jiraatti geeddaramu. Yesuusiin dhaga'uurraan kan ka'e balballi haaraan barana sirratti banamu maqaa Yesuusiin. Hin galateeffanna. Gooftaa bara baraa galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbattee bara baraan eebbifame. Na dhaga'aa nuun jetta. Dhaloonni si dhaga'u hin horooma. Dhaloonni si dhaga'u boquu wal qabata. Dhaloonni si dhaga'u hin jiraata. Dhaloonni si dhaga'u boqonnaa haaraatti tarkaanfata. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a galgala kana sagalee kana kanatti dubbatte. Fagoof dhiyoo kan jiran sagalee kana kan dhaggeeffatan. Maqaa gooftaa Yesuusiin si dhaga'uurraan kan ka'e milkaa'ani. Balballi irratti cufame irratti banamu. Daandiin itti cufame irraa banamu. Balballi guddinaa jalaa cufame irratti banamu. Balballi biizinasii irratti cufame irraa banamu. Na dhaga'i milkooftaa'etti. Qaanaa Galiilaatti dinqii goote. Namichi kun si dhaga'uu isaarraan kan ka'e. Namichi kun waan ati jette gochuurraan kan ka'e. Seenaa mana isaa geeddarame. Har'as namni kun manni isaa manni ishee. Har'as dhaloonni si dhaga'u kun maqaa gooftaa Yesuusiin geeddaraman. Jireenya hafuuraatiin geeddaraman. Jireenya dinagdee isaaniitti geeddaraman. Hawaasummaa isaaniitti geeddaraman. Danqaan kamiyyuu irraa kan cabe haa ta'u. Danqaan kamiyyuu fuulduraa kan ka'e haa ta'u. Wanti dhaloota kana rakkisu bara baraan raawwatee kan kufe haa ta'u. Gooftaa bara baraa waan kana hundumaa guutuuf si haa galatu. Gaa baraa hafe nuuf eebbisi. Jireenya kana booddee jiraannu nuuf eebbisi. Ulfina keetiin nu wajjiniin ta'i. Warra amma dhumaatti mana kee keessa jiraatan nu taasisi. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti isaa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas guutummaa isaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Ameen. Jaalala kan qabdu simannaa dhugaa kan simattu gaariin akka kee eenyu. Tolli kee dhumaa hin qabu jaalalli kee hin geeddaramu araarri kee hin moofa'u. Yesuus